gabaasuun nan jechuu barbaadu obboleessa kiyya Khadir Martuu bilbila keetillee si bilbileetiin dadhabe bilbila duurillee si bilbilaatiin hin kaastu bilbila haaraallee kalammadaa haadha manaa keetii haadha sabaa irraa hin fudhadhe sunillee si bilbileen ture hin kaastu isillee akka nama manguddootti mee yoo si dhagahe jennee isillee gaafanne isilleen akka nuun jettetti gaa obboleessa koo Khadir Martuu abbaa manaa kiyyaa social media kanarratti waan jettuu fi waan guutuu kana dhiisillee jennaan guutumaa guutuutu social media kana uniin dhiisaa haganaan jedhu takka ani waa takka illee hin barreessu hin dubbadhu haganaan jedhu takka nutti illee himte haa ta'u garuu eegas booda illee kunnoo wantoonni ati barreessitu wantoonni ati jettu waan sin madaallee waan sin fakkaanne jechuudha. Kanaaf gaa nuti akka obboleessa islaamatti hawaasa keenya keessatti burjaajii uumaa waan jirtuuf rabbi sodaadhu irraa dhaabbadhu sin jenna. Burjaajiin sababaa keetiin wal qoodiinsi wal arrabsoon wal jibbinsi gamanaa fi gamasii sababaa keetiin waan argamaa jiruuf osoo silaa arraan tanaa si bira jiraadhe telefoona san sirraa hin fuudha waan feetina goota malee yeroodhaaf osoo telefoona guututti firraa dhiistee social media fayyadamuu dhiiste dirqamaatu narra jira dubbatuun maaliif eega social media irra waliin jiraanne fuula rabbii duratti obboleessa keessaniif maal gootanii jee rabbi nu gaafata unsur akhaaka zaaliman aw mazluumaa jee rasuul sallallahu alaihi wasallam obboleessa keessan kanama miidhaa jiru harka qabaa jee rasuulli khamiidhamaa jirus miidhaa jalaa baasaa nun jee dirqama nurra jira dirqama amantii nurra jira dirqama nuti hundi irraa itti gaafatamnutu jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana osoo hin jaalatin osoo hin fedhinin gara dalagaa osoo deemuu qabuutiin gattaa'ee farraa akkuma agartan hedduu social media irratti live dhufee dubbachuu hedduu baay'ee tokko xiqqeesseetiin jira dhugaan isinii maaliif dirqama hedduutu natti dhummaate jechuudha. Kanaaf an akka obboleessatti wanni si gorsu mee social media kanarra hafuura fudhadhu boqonnaa fudhadhu fayyaan ta'ee guddoon maqaa rabbii si kadhadhaan fayyaan ta'ee guddoon yoo ati gartee hara galfattee zikrii gootee istighfaara gootee gara salaataa